Okay, yoo akkam jirtu maamiltoota kiyyaa kennaa YouTube yeroo dheeraadhaaf YouTube kiyya hordofaa kan turtan sababa garagaraatiin anis YouTube kanarratti ergaawwanii fi barnoota garagaraa isinii kennaa ture. Addaan kutuun kiyya ni beekama dhiifama. Isa turreef immoo dhiifama jecha hardhammoo mas duree haaraa qabadhee gara YouTube kanaatti dhufee jira. Innis immoo maal jedhaa? Barataan gaafa qormaataaf dhufee daree seenuu akkamitti ofitti amanamummaa isaa cimfachuudhaan jabaatee waan dubbisee duraan sammuu isaa keessaa qabu akkamitti baasee itti fayyadamuu danda'a. Haala kamiin dhiphina yookaan sodaa yeroo qormaata fudhatan yookaan daree qormaata keessa seenan akkamitti hir'isuun danda'ama. Akkuma beekamu yeroo gara daree qormaataatti seenan onneen nama dhahannaan onnee nama dabaluun jira. Namoonni barattoonni tokko immoo dafquun jira. Isa kana immoo akkamitti hir'isuun danda'ama. Sodaan namatti dhaga'amu. Sababa sodaa kanarraa kan ka'e sababa dhahannaan onnee nama dabaluuf sodaan garagaraa waan namatti dhaga'amuuf isarraa ka'uudhaan barattoonni yeroo baay'ee qabxii gadi aanaa fiduudhaaf saaxilamu. Isa kana hoo ammoo akkamitti isa kana hir'isuun isa kana akkamitti amala kana to'achuun danda'ama kan jedhu waliin ilaalla jechuudha. Inni jalqabaa tokko maal gochuutu nurraa eegama kan jedhudha. Inni jalqabaa sadarkaa jalqabaa irratti wanni barataan tokko gochuun isarra jiru inni jalqabaa maanii naannoo qorumsi jiru sanitti dursanii daqiiqaa 15 hamma 30 dursanii iddoo qormaataatti argamudha. Inni jalqaba. Lammaffaa ergammoo daree seenaniin booda akkuma qormaanni isaaf raabsamuu jalqabeen booda qormaanni isaa erga dhufee fuuldura isaa ga'een booda maal gochuutti isarraa eegama? Hafuura sirriitti baafachuutti isarraa eegama jechuudha. Fakkeenyaaf relaxation technique isa jennu san jechuudha. Sirriitti hafuura keenya baafachuutti nurraa eegama jechuudha. Hafuura san erga baafatiin booda inni sadaffaa maal gochuutti isarraa eegama? Ulaagaalee qormaataaf kaa'aman san exam instruction isa jedhaman san sirriitti dubbisuudha. Sa'aatii meeqatti naaf kenname? Qormaanni kiyya walumaa galatti gaafii meeqa of keessaa qaba? Sobaa dhugaan hoo meeqa? Filannoon isaa hoo meeqa? Kan jedhu san adda baasutti irraa eegama. Bilbila qabachuun dhoorkaadha moo dhoorkaa miti? Iswiich godhaa jedhamoo sirumaa qabatanii seenan hin argaminaa jedha. Maal gochuutti isarraa eegama? Isa kana immoo laaluun murteessaadha jechuudha. Afraffaa erga instruction yookaan qajeelfama qormaataaf kenname sun erga dubbisaniin booda erga hubataniin booda tokko lama jedhanii gaafii isaanii hojjechuu jalqabu isaanirraa eegama jechuudha. Kallattiin gara qormaata hojjechuutti seenuudha jechuudha. Erga qormaatatti seeneen booda maal gochuutti isarra jiraata? Gaafilee beeku hojjetaa deemuutti isarra jiraata jechuudha. Hojjetaa deemuutti isarra jiraata. Erga hojjechuu jalqabee gaafilee isaa hojjetaa dhufee gaafileen wal keessa jiru jechuudha. Gaafileen akkaataan qormaanni itti bahu gaafiin salphaan jira, gaafiin giddu galeessi jira, gaafiin cimaan jira jechuudha. Isa kana immoo akkam gochuutti isarra jira? Gaafilee salphaa akkuma hojjetaa dhufeen giddu galeessas waan isaaf gale akkuma guutaa dhufee gaafa deemaa dhufee gaafii cimaa gubbaa ga'u maal gochuutti isarra jiraata? Gaafiin kun natti cimeera, gaafii salphaa darbee hojjechuun qaba yaanni jedhu gara sammuu isaatti dhufuu danda'a. Inni kun hin barbaachisu. Maal gochuutti isarra jiraata? Gimmitaawii iwuqet wayim approximate knowledge kan jedhamu san beekumsa tilmaamaa kan jedhamu fayyadamuudhaan gaaficha isatti cime sanis hojjetee yookaan itti maratee mallattootti godhatee bira kututti isarraa eegama malee natti cimeera gaafii salphaa hojjedheetti deebi'a jechuun hin danda'u. Maaliif gaafilee biraa utumaa hojjechaa jiru yeroon keeyoositti dhaqqabe
gaafii san deebitee carraan ati gaafii san deebitee hojjechuu dhiphaa waan ta'eef. Inni kun akka kanatti deema jechuudha. Dhumarratti immoo hojjetaa akkuma deemtuun maal gochuutu sirra jiraata? Yeroo keetii fi gaafileen ati hojjettaniif gaafiin ati hafte sun wal madaalamoo walii hin madaalu. Ariitiin ati ittiin qormaata keetti hojjechuu jirtu suni yeroo sii kennameen wal madaalamoo wal hin madaalu ka jedhu san compare and contrast wal bira qabaa deemuun nurraa eegama jechuudha. Isinirraa eegama barattoonni. Inni kan biraa immoo qormaata kanumaayyuu yeroo hojjettanutti ani hojjechuu hin danda'a. Hojjechuu hin danda'a. Wanti haarofti fidanii natti dhufan yookaan qormaan haarofni bahee wanti haarofni bahee dhufu jira jettanii sammuu keessan keessatti yaaduun irraa bilisa ta'uu qabdu jechuudha. Gaafileen kamuu saabjektii isaa based gochuudha bu'uura godhachuudhaan kan dhufu malee isarraa adda wanti godhamee dhufu hin jiru. Maybe gaafileen isaa konseptii ta'uu danda'a yookaan immoo naawoloojii ta'uu danda'a yookaan immoo application ta'uu danda'a. Gaafileen concept jennu kun gaafilee sirriitti gadi buusanii keessa gad seenuudhaan gaafilee bahan yoo ta'u, gaafileen naawoloojii jennu kun gaafilee raafilii irrumarrasaa bahee haaluma salphaatti deebisuudhaaf kan nama dandeessisu yoo ta'u, inni immoo application jedhamu kun kanuma amma concept sin jennu kana wal qabsiisee sirriitti gad fageenyaan xiinxala guddaa fudhachuudhaan gaafilee bahan jechuudha. Inni kun immoo haa ta'u malee saabjektii nuti qoramuuf deemnu kanaan ala wanti deemamu tokkolleen hin jiru jechuudha. Kanaaf waanuma isin barattanitti dhufa. Waanuma saabjektii isin baratan san keessa jirutti dhufa. Baaleenis haa ta'u, booleenis haa ta'u, kibbaanis haa ta'u, kaabaan gaafuma yaaduma saabjekticha keessa jiru santi bahee isinii dhufa jechuudha. Kanaaf wanti isin sodaattanii of dhiphichanii qabxii keessan irrattis waan qabxii gad bu'aa akka fiddanuuf isin saaxilu san irraa of qusachuutti isin irraa eegama. Inni kan biraa immoo erga qormaata keessan xumurtanii baatanii booda dhaabbattanii waa'ee qormaata qoramtanii darbitanii san barataa faana dhaabbattanii wal haasa'uun wal mormuun isin hin barbaachisu jechuudha. Gaafiin barataan tokko dii yookaan isaatiin bii guutte isatti baa guutte barataan biraa immoo daa guute ayi kun daa malee baa miti inni kun caa malee aa miti siin jechuu danda'a jechuudha. Gaafa nammoo sammuun keeti ayi an qormaata kana hojjedheen jiru qormaata kana kufeera yaada jedhu keessa seenuudhaan dhiphachuu waan jalqabuuf qormaata isatti aanuu fi sammuun keeti firii ta'ee hiikamee qophaa'ee akkan haala gaariidhaan qormaatatti aanu hin hojjechuu hin dandeenye si taasisa jechuudha. Kanaaf waa'ee qormaata darbee barataa faana dhaabbattee wal mormuun wal haasa'uun sirrii miti jechuudha. Sirrii miti. Kanaaf sirriitti wanta ammaan asitti isinitti himu kana qabattanii qormaata keessaniif qophaa'uun baay'ee murteessaadha jechuudha. Baay'ee murteessaadha. Isuma kan akka har'aa qoramtanii yookaan akka har'aa qormaataaf deemtu yoo ta'e yookaan akka boru har'a qoramtanii baatanii boruufis qormaataaf deemtu yoo ta'e galgala kana sa'aatii 6 hamma sa'aatii 8 kan ta'u sammuun keessan boqonnaa argachuutti isaan irra jiraata jechuudha. Boqonnaa sammuu kennuun baay'ee murteessaadha. Yoo sammuun keenya boqonnaa hin argatu ta'e dandeettiin waa yaadachuu keenya gad bu'aa deemaa jechuudha. Halkan guutuu ta'ee bulanii gara qormaata deeman yoo ta'e inni kun immoo dhibba guddaa qabxiisin fiddan irratti qaba waan ta'eef sammuu keessan firii godhaa. Boqonnaa sirrii sammuu keessaniif kenna. Hirriba gahaa argadhaa. Sammuu keessan boqachiisaatii waan dubbistaniif immoo dubbistanis yeroo keessan fudhattanii dubbisuudhaan
hamma tokko waan hubachuu qabdan waan qayyabachuu qabdan qayyabattanii gara qormaata keessanii ofitti amanamummaa guutuudhaan sodaa tokko malee dhiphina kamirrayyuu bilestaatanii qorumsa keessanirra taa'uu qabdu. Jabaadhaa barataan ofitti amanu qabxii gaarii fida. Barataan ofitti amanamummaa qabu haala gaariidhaan qormaata hojjechuu danda'a waan ta'eef jabaadhaa hunda keessanuu waaqni isin dura haa aanu carraa gaarii isiniif hawwaa hora bulaa deebanaa galatoomaa isiniin jedha. Yeroo hundumaa chaanalii kennaa YouTube kana hordofuu gara duubaatti hin jedhina. Like, share, subscribe gochuudhaan hiriyoota keessanis affeera hubannoo barnootaa wal qabatu kan YouTube kanaan isinii darbu hiriyoota keessanillee laalanii irraa akka isaan fayyadamanuuf share godhaa, subscribe gochaa namoota biraallee affeeraa gara YouTube kana fidaa. Faayidaan keenya guddaan nuti argannu kabira hin jiru. Faayidaan keenya guddaan hubannoo isin asirraa argattanii bu'aa irraa argattan san waan ta'eef jabaadhaa nu faana ta'aa. Yeroo hundumaa YouTube keenya hordofuu hin irraanfatinaa isiniin jedha. Gamanumaan nagaatti isiniin jechuu barbaada. Yeroo ta'an immoo mata duree haaraa baay'ee kan nama simatu barnoota baay'ee irraa argachuu kan dandeettan qabannee dhiyaanna waan ta'eef hammasitti nagaan nuuf turaa. Baay'ee isin jaalanna.